أنا كراك ثاني دبسوا بربادي موبايل كومسا كناك سابيبي ناسيخا أوكي نما مبارك كراكتان نمني جورا Olo Davis kalmata sabah jomman siha سينا رفسا إيشتي كيسولا مباركين الجيم نجد ميدو بتميجا دي بينا أسامي أسرة تلفتني لكن نمسينا جسر كيسولا أنجلي منكون كيسولا أنجلي من مبارك نمني أسرة ميديا رتيجا به مبارك الجيم نجي هنجو سلا كسر دبين باتي إيرو غارا وان سنين لالني إيجا كيسانين ربي تو حقيقو كنا باسي أنا كسر بات اللالوان وتو كيساني تاني تو ده كيسان نتارا بيجولا مباركين إذا الجيم نجد مي صوبا جنة وندي كنجو إني كل كيسول أنيجي أقلبو ساباسي سوتي أقعد سوتي جنة مي مريتا مي ولي جارمي بيا أوروبا را بيا مالي راجع مي ويا متكلم النار طبعا جرا بلسه اتفق في بلسه ديفا مغارو سوري ديفا مقدس سيغافا والله يا تلبو أتلبو براري اتفق مبارك خلاص يا درافونا مجرى مو به يا درافونا خلاص اوكي نشوفنا بلسه ديفا مقدس سيغافا Rakkoon jiru ani yaada yoo hin qabu waan kana nama ol seenee fi ani warra mubeedhaaf yoo miti mubee isookee ittaasoo nan danda'a guyyaa biraayyuu warra gastiirraa fi yaada qabu tokkoffaa mubeen maaf mana bane tokkoffaa warri gastiirra ol namnitanii dhuftanii mubee kana mataa dhukkubsatan waa'ee sababi isaa maaliif hin barbaachisu maaliif mubeen dhaggeeffadhu Buy narraa narraa ijaara beekeetai buy narraa oo ija kootti rabbi sin fidi lammata natti na waliin biloo kiyya gara hundaan buy narraa akka kiyya dhiiftee waa biraa softaa mataana banan marti nyaachifame waan bakka argin nama manee waa nyaata deema dhugaa dubbachuun mataa nama marti nyaachifame oo السلام عليكم nama fudhatee nyaatu waan وعليكم السلام ورحمة الله nama waa shakkuu miti nama bishaan karaarraa abbaa barbaade nagaa fuudhee dhugaa deemu waan المتى هلا مو بي جرتانا كاكيتي Moosiin galle achuma taa'eeti دقيسا مو بي ربي وانس جالتو عليكم مالين جاي أما تغرغري مالي تكسي كان جعل لك أمتا كان غرغارو يا ربي اتنجبي سيجي نما توكو كاكا عيسى ديسي نما توكو تو نما كوما توكو في تبر تاريخ الرتا مسينا قرانا كيسة النجيسة بكا توكو توكو تي إيمانا لنما برباجيس كاكنا وربي بيجي راتاي كاكاتو فكينيا مسيكا أوروبا كان أمريكا كان دري آسيا كان فرادوتي بيا بوتينين توكو لولانج جيتشاران جرجان بوتينين توكو جاران الدنيا نما قوة ربين كنيفي أكنا تجابي سجد غاف ربي سنم نسيم بالله سجد ربي سيغرغارات وبنونا تكباتو توكو أني كان كي كان جالا سبيلا قدرت يتيمان غرغارا مسكين غرغارا يا ربي نغرغار يجو قبضات kanaaf immoo ijoollee dhufanitti maneekuma kana jecha kana siinaasaan irrumaa fudhataa sassaabataa naannoo kee irratti maal akka gochuu qabdu ijoollee kamta akkam siikam dubbiin kee baastu dubbii namarraa fuudhiiti dubbiin kee baasin nuti oromoon bakki nuti nyaatamnu yeroo hedduu waan silaa keessaan qabsooti jijjiirru bakkeetti gadi baasna jechaadha amma milkoostee jirta wanni jarsi godhanu hin jiru wanni jarri fiddu hin jiru hagana laa jechaadha الحمد لله رب العالمين جري كان أيوب مالي في حاجة تلفت قوتي أجر سيفتي جول لك هني غرغارتي مسكينة كهني جول لي يتيمة كانت غرغارات ربي وانس غرغاري كان جالا موكا غرغارت حامليان كي لا في سورة حامليان كي أورا ندوكو بس جدا سنر نميتون دوكو ساتين دوكو بو في تبي دجال إتول لوينومين لوينو في تاي جارو في ساتي متاي ساتين أدي كان ونت كوتشو قبل سرت كان جالا جباتشون قبا إجولنا أولين نبت كان اللي غلطوما ها مالي
mucaana manuti Ameerikaa jiru kun eenyuun irra gargaaree eenyuun ajjeesee eenyuun tokko seera naftanyaa wajjin baandiraa milik baatee bara Awustiraaliyaa irraa dhiichisaa ture. Oromummaa isa kan beeknu. Kanaaf sitti hirkanne kanaaf kana caala jabaadhu siin jenna yeroo hedduu. Nama dhufee siin haasa'u yeroo hedduu ati wannummaan ati afaanitti qabdu kun jiru. Dubbii fudhachaa deemis hin jedhu. Naannoo kee irratti biyya kee sana irratti maal akka gochuu qabdu. Naannoo sanarraa poolisiin akkama kamii deeninnetiin akkama kamii maal akka godhaa turan hin beektaa Suudaan keessatti. Zim jedhii ofii keetii of qopheessi ati akkuma duraanitti immoo hin gargaaraa uummata kiyya hin gargaaraa jedhe. Kuni warra shamarreen asmaraarraatu tokkotu barii shamarreen mana madaamii keessa asmaraarraatu tokko giseen isaan asmaraarraa jedhee naannatti sodaattu maal sodaataati kana caalaa namni kumni siima dhufu sii waliin jirra wallaahi. Bi'iznillaahi Oromoon illee si jaallatti. Kanan siin jedhaa warra siin haasa'u qabu suutumaan haasofsiisi akka mataa kanatti tasgabbeessi hin aarin. Rabbi waan si jaallatu bar. Mokkoroo jechuun ganda keessaan qabu asmarraa namatti ka'a. Ollaa dhumarraa. Ati immoo obsuu qabda. Ani inshallah wannati jettu hin jiru sodaattee jara kanaafillee ijoollee kana lamman kana nagooti jettee wallahi hababaa tokko rabbi si waliin jira. Iskreemii yookiin hababaa tokko akkatti illaanni anas hin jedhe. Jaarsummaan attaa dubbatamee waraaramtee kaate. Hababaa tokko hababaa jettu tokko la hababaa. Nama nagaa siinaa nageenya barbaade ammaan booda akkuma duraanitti miskiina gargaari yatiima gargaari. Lukkana kabrii keeti jedhi. Ka sodaattu rabbi. Amiro khairu mayadi sharrin abumaydi humaja. Amiro khairu mayadi sharrin abumaydi. Dubbii tana anumarraa fudhadhaa maqsa tokkoon isinii hima. Damii imaali nugusa. Nugusticha kana gurbaa sadaqaa kadhattu tokkootu jira. Gurbaan sadaqaa kadhatu kun ni dhufa. Kan waardiyaatu balbala dura jira. Waardiyaan dura hogguu hulaa tana dhufu waardiyaa tokko jira. Tana biraas hogguu kutu waardiyaa tokko jira. Waardiyaan balbala jalqabaa kun ol naqaa. Waardiyaan kanaa olii isa olin ergu. Yaa nugus akkanatti gurbaan sadaqaa kadhatu tokko dhufee akkanaa jaan ijaan qabummaasii gurbaan kun. Akkanaa jaan dhaqee irraa fuudhee irraa qooddatee kennaaf gurbaa sadaqaa kadhatu kana. Amirooy inni asuma lallaba amirris dhaga'uudha. Amirooy khairu mayaadi sharriinoo abbumee iddija. Amirri waan irra kenne tana boruus numa kenne. Gurbaan sadaqaa kadhatu kun amirooy amira jechuun akka nugusa jechuun beektaniime. Amirooy khairu mayaadi sharriinoo abbumee iddijeetuma kuta. Akkasitti gaafa booda dhaqe. Hogguu har'aan tana dhufu kana maal jedheen gurbichi sila waan amirri kenneef kanatti wajji qooddatu kun itti dhaqeetuma amira mataa qaqqabee gurra qaqqabee yaa amira jeen gar gurbaan ifiifuu amira hafuuraatu ajaawa jedheen. Anaan akkana jedhe kaniin hangartee sadaqaatti buufataa jiru hangarra anaan akkana jedhe boru yeroo inni balbalarra ga'e ajjeesuma. Halas du'a itti murteessee jechuudha amma amirtichi. Amma kana gaa akka carraadhaa yeroo inni du'a murteessu sana yeroo nama ol seenee sadaqaa fuudhu sun kuchii isaa dhaame bakka ta'u yeroo inni ol seenee sadaqaa fuudhu sana yaani dubbii tana amirri gartee murtii yeroo inni dubbii amirtichi murtii kennu tana waardiyaan lammaffaa sun hin jiru ture. Amma kana gaa miskiintichi kiyya dhufee kun ol dabree kaan bira guugu dhuftee jeegga ammas fiigaa kutee fi dhaqee irraa qooddachuu deema. Gurbaa sadaqaa kadhatuu sun hin jenneeni. Jarri hogguu gurbaan dhufe idoo kanuma kadhatu kanaatu cira qabbee ka jarri waardiyoota uummata maafiyaa fidanii jechuudha. Qacam godhaniituma haaristicha lammaffaa hagama olii kana kuchiisanii mormarraa muranii utan. Amiroo khairu mayaadi sharriin abbuma idii jeekkute kara galasa nagayaan. Akkanaa jechuu jara keenya. Rabbiin si hojii jira. Rabbi gartee yooti khayriin nama aannan si obaase dhiiga obaasuunis gaariidha.
kanaaf nurraa hedduun aarini obboleessi xiyyaa maarreqaadiin yaada bilchaataa seekan nuti wanni nu diige kumni jeesuun yaada isaarran deebi'u kanaaf yaada san akka gartee gorsaatti fudhatuun hunda keenyaa nu barbaachisa waan saniin alaagaa obboleessoo ni jirraa jechuu barbaanneeti hawanguma gartee ta'eenu hanguma barbaachisaa ta'eenu numa jirraa jechuu barbaadeeti diinaa kutaa fi kutaanis nuti Oromoo waliin bahuun hin barbaachisu baay'eedha dabri suniin ala nuti gartee amantaan teenya amantaa muslimaati kanaan taheetuma namni nama qaba insha Allah waan afeega ajjechaa gartee lubbuu hangana geessee lubbuu namaa irratti gartee ajjechaan mari'atamuun tuni akkuma gurbaan jee Hacaaluu nama ajjeese hanga irraa hin beeynu ifeegunsaa nuti ammumarraa jechuudha nama silaa naannoo isaa san jiraadde karamaza maal jettaniin bakka itti waa barreessan san deemeetiin ichitti maal kaa'e mamalkachaa akkana yoon ta'e akkanaa jee ol kenna inninis namoota as keessaa ijaaramanii jiran nan beeka waan ta'eefi kanaaf gartee laanuu namni tokko sodaa osoo hin taane lubbuu fiiti namni kun abbaa maatiiti lubbuu fiiti wanne jechuun gaariidha garuu ammoo akka xurii qeensa jalaa sirraa hin buufne hubadhu garuu jechi namaan jaame tokko badaadha jecha san lafa dhiisuu waa gaarii miti hanga deemtanii garuu araaruma buusuun baay'ee barbaachisaadha galatooma umurii dheeradha ati immoo tasgabbaa yeruma hundaa'u hujuma ta'e itti fuufi waan iccitii kana baafneef qabna beektaa qawween iccitiidha baasee guruppii san keessaa rimuuf godhamuu qabaa janee daantana jechuudha hamaan ati garee san keessa ammoo ijoollettis ni nema rimuuf goonee si baafnaa garee san keessa achi teenya baaftee ganaallee mariin ittuma fuutee jechuudha mariirra jiru jarri kanaaf nuti illee waan dhageenya dhufnee mubaaraketti himnee jechuudha sigalee Oromoon sirriitti dhaga'uu qabdi waan tuffatanii nama balleessa jambeeta tuffadhuu dhiisin jedhinaan nama balleessitoonni kanaaf jechuudha gabbee himachuu qaba uummatatti uummata bal'aa qaba waan ta'eef na argaa uummata kiyyaa waan akka masalattuu uummanni argee jira nama 500 oltu jara taa'ee dhaggeeffachaa ture arrabsaa turan Kamaal Abdullahi dar mee namni waraabda WhatsApp na dawala WhatsApp ko yon qabaan isin fakkeenya na gaafadha namni waraabda amma seenaa kana waraabda ijoolleen hojiirra jirti laal wanni beeku amma ijoolleen hojiirra jirti galgala yoo gabbaatee dubbatte sirriitti siif fidan jechuu viidiyoo san marti isaaniitu Yaasin nama jamu TikTok saayiba keetii yeroo baay'ee gastii gatiranii ta'a wanni kun salaa biyya kana jedhatanii hidhatti isin guura jedhee maal wallahi miskiina mutiyoo siifaan Kamaal jamtu isaanillee waliin dhaggeeffachaa turan jechuudha. Hidha isin galchitii dubbiin tun ettee itti himaa turte. Sabboonaan ol seenee jecha biraan dubban Mubaarakiin saba jebichaaf kingummaa isaa fuudhee maarree godhi calluma jette jechuudha. Okay. Jirti siifaan achi jirti. Of eeggadhu leenaan hin jenne siin. Of eeggadhu leenaan hin jenne. Koi dubbinaa ifaarti koi. Koi dubbinaa ifaarti. Ati nama si wajjin hin qabsoofne nama wajji qabsooftu laalladhu jedhaniin qawween iccitii baasaa dhiira wajji qabsooftu laalladhu salawaan biraallee taate kan iccitii si jalaa baasaa. Akkasuma warri gorsus jira. King Kamaal Abdullaatiin jedhan jechuudha. Abdii kumeechi jira. Gastiira seenee ture. Akki jee Kamaal ammaas waan irraa fadheetu jira. Garee tana jaaruudhaaf abdii kumeellee dhaqee keessaan dubbiseetiin jira. Qawwee dhaqeetiin dubbise qawween eenyutu garee san keessa kaaseen eenyu godhe eenyu keessaan dhufee dubbisennaa anaas dubbise jedheen jechuudha. Kamaal achirratti amanee jechuudha. Garee maaliif iccitii keenya gabbaaftaa jedhanii wal arrabsan. Silaa qawween iccitii san baasuu baate isaan waan raawwatan jechuudha san. Garee iccitii akkasii jalaa baate. Yaa miskiinti chooki affeerraa godhamaa fi yookiin immoo bakka tokkotti abbaan barbaade billaa keessa baase ba'a. Halo, salam alaikum. Abbaa miskiinaa jedhee gadi ba'ee guyyaa lama hiyyee hundinuu ajandaa godhatee tiktookatti guddifatee miidiyaa irratti as ba'ee amane qaban. Fi waan sobaati miti. Bakka akkas Oromoon kun tokko Halo, dhaga'ee salam alaikum. Wanti cuqqoo piraanki jedhamu isuma dhugaa tennaan wallaahi dhugaadha jedhe. Anaatu jaaru jira. Itti fufi. Asirratti wanni isin hubachuu qabdanuu jecha deengaddaa to'a adoonii warri amaaraa kuni abiyyiin paarlaamaa keessatti jedhan tokko fayyadamaa yeroo tokko jechaadha. Marti jara hanga gara nama 30 taaqiyyaa kana mataatti keeyatanii dhufan jechaadha. Ka qeesiin taanellee qeesii fakkaate keewwatee dhufe jechaadha. Asmaraarraadha gaafas jechaadha. Abiyyiin tokkicha irratti wanni isinii galuu qabu.
Maalii fi namni mandinuu gaafadha taraa gaafii dhiyeessee fi gaafataa jedhu keessa tokko maal jedhe suni qeesee ta'u dhuma irratti waan inni jedheef dhageessanii jirtanii. Namni martinuu jedhe ala kanarraa jedhe nan qabinaa ana deema ana lola ana tajjeesa ana tukana godha jedhe gaafa dhufee as ga'e gin jedhe maal akka namichi kun ta'e maal akka inni ta'u hunda keessa nu argeen jiraan. Sigalee Oromoo maal akka taate waliin guddannee jiran hundi keenya yeroo hiriiraallee yeroo maalillee yeroo kamii akka hiriiratti baanu eenyu akka taane wal beeyna bartii keenya jecha likkii walii asfaraarraa kanatu ganda keessa wal deemuu dhiibnee wal asfaraarraa dhiibnee ganda gara soddaa kana ganda warra diinaa kanatu itti deebinee baroonatti fakkaata jechaadha. Maaliif gurraadhuma asirraa naffaatan malee wanni isin fiddan hin jiru. Wanni isin fiddan hin jiru laa kana. Kana gochuuf immoo mucaadhaan of eeggadhuu jechuu fi yatiima keenya gargaarinii mubeen miskiina keenya sagaleen ta'inii yoo jettanii waan sana cufuu ta'e sunni dhaabbata jechaa. Isinii galtee kabiraa moo mucaaru kunnaa mucaa akkas goona ka jettanuu ila hagana wanni isin fiddan hin jiru. Isin argine ka lafarratti miskiina tokko isin nama Booranarraa Wallorraa yeroo Baaleen Caamsaatti cinku yeroo Harargee cinqabtu sumunii tokko isinii saba kanaa kennu isin argine hin beeku. Kanaaf isin tuffanne jechaadha. Amma jemnettan nama saantima keessa shugutii tokko bitachuu dandeenya isin. Nama saantima tokkoon yatiima gargaaruu hin dandeenye. Isin namannu jechaadha nuti. Kanaaf nama tokko gargaarisi warra guruupii kana. Borillee iftaanillee. Isin nama jawaariin waggaa lama guutuu mana hidhaatti gatee mucaa akkana umurii isaa guutuu kompiitara irra ciisee bulee hirriba dhabee nyaata dhugaatii dhabee wayyaanee akkas sibiilaatti ijaaramtee nurratti dhaqaa dhayixee harkaa miila zarii keenya qorxee fixa biyyarraa haga maaliitti daa'ima haga guddaatti halkan kanarratti turraa fi mucaan kun galata guddaa nuu godhe kana nama gadi ba'ee jawaariin arrabsisa. Mucaan kun miskiina haa gargaaru waan barbaade haa kennuu fi namni giiftii kennaa fi Oromoon kiingi namaan jedha Oromoon leenca namaan jedha jecha kanaa yoo namaan jedhame wanni rakkoo qabu hin jiru. Ajjeesummaa wanni namatti fide hin jiru. Isin yeroo tokko waa bal'isaa yaada. Mucaan kun akkuma keessanii dalagatu akkuma keessanii kassabadha. Akkuma keessanii salaata akkuma keessanii illee nama gargaara. Wanni akkanaa bal'isaa yaada. Isa ajjeemnarra nama akka isaa kana barbaannee finnee maaliif 15 hin goonee jettanii maaliif jaallisi? Akkasitti bilisummaan kan nuti dhufne biyyi keenya akkasitti soddaan kan baqatu yaada bilchaata akkana oomishaa taa'uu qabna malee nuti. Gurbaan miskiina kana gargaarullee ajjeesnee aballeessinuu yoo jettan maal abbaa keessanitti ba'uu deemtan? Wanni isin fiddan hin jiru. Wallaahi wanni isin fiddan hin jiru. Lafa dhiittan malee inuma lafa dhiittanii nurratti akkuma kana dhiichisaa ooltan malee illaan lakamaa wal arguuf teenyaa miti. Tisiisa irraan kaastanu tisiisa. Wal beeyna waggaa umurii guutuu eega mallasaa irraa kaanee inuma hiriira ba'aa jira inuma qabsaa'aa jira. Hacaaluu nyaachisne isaayyuu sababa paartii tokkootiin geessinee mucaa hanga dhuunfaatti kophaatti addatti baannee feerroo gurgurta jennee ati Oromoo miti jennee mucaa umurii isaa guutuu nu waliin qabsaa'aa ture. Mootummaa walitti buusnee ofii keenya Hacaaluu nyaachise. Nuyi Oromoodha ka ajjeesiise. Maal abbaan beeku jettaati. Aanaa si ka ajjeesiise Hacaaluu. Ituu gaafas sukuriitii keenyee fi deeninatii keenyee fi gadi ba'ee gala akka nama tokko jaartii qaba mucaan kun. Har'a silaa qadaaduma isaa ga'e malee lubbuun isaa aga tokko tikfataan maruuf jechaadha. Mubaaraka irra miskiina gargaaru kana yeroo hedduu isin gargaara deengada Soomallaandii argitanii jirtanii mucaa sana. Isin akkamitti warra guruppii kana jala teessanii haasa'u warra guruppii kana yoo mataa haadha ishee gad deebistanii uummata ammaasii nama miskiina gargaaran jedhee haasa'u kana irraa dubbattanii haasa'e. Nama jaartiin as baraaruftee suuraa qunxurroon as baraaruftee nama mana keessa galee taa'u kanatu Mubaarakiin ajjeese. Wanna kanaa dhaggeeffatinaa malesiin tokkummaan Oromoo akkamitti deemuu qabdi irratti haasaa yeroo hedduu. Jallaa keenya nama gargaarin ka jedhu kan mataa isaa qabaa gurra isaa qabaa gad deebisaati.
Blooka godhaa keessaa baasa. Hai. Kuni Oromoo miti kun nu diiguuf deemaayyuu. Inna waan akkanaatiin mu beekoo wanna tammaan booda sodaatu hin jiru. Ofin asfaraarrain ofii keeti of deebitee ofin sodaachisi. Kana caalaa cimuu qabdaadha wannan sin jedhu. Cimuu waan kana duran dalageerra maalirran sadarkaa ol kaasee dalagee rabbiin biraa jennatti